Galu barbaadan gala. Warri dhalchuu balfatan dhalcha. Warri dhalchuu barbaadan. Warri carraan koo yoomii jettan sinaa qaqqabu. Hankoo yoomii warri jettan sinaa qaqqabu. Kun alamiidha waan ta'eef alamii kana arga. Carraa kana arga. Dabali isa sinii akka. Eeyyuu lakkuu barbaadanis lakkuu sinii kenna. Dafee ijoollee baay'ee argadha yoo jettanis akka barbaadan sadii sinii kenna. Waaqan namaa kenna waan ta'eef. Kana caalaa maalirra jiru? Kana caalaa hoo? Marqaan marqamee nyaatamuu fi jechuudha. Ay marqa. Qophaa'eera midhaan marqamuu fi qannaseen fide malee jechuudha. Mucaa dalgabaachuuf ururuu jechuuf ilaaluuf ija keessa ilaaluuf. Garuu guyyaa muraasni waan hafee fi gara marqaa gara dhadhaatti deebinee jirra. Isiniin jedhaa egaa hunduma keessa allatutti hojjetan mana isaa keessatti jechuudha. Faana walaa fudhatu jedheen xinnoo isheen sochoosa. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessanii. Ambaayii nagaa ku galata waaqaa ta'u. Egaa har'a qophii marqaarra jirra jechuudha. Marqaa marquu fi dhadhaan illee baskamuu jalqabeetii jira jechuudha. Marqaan utuun qophaa'in akkamitti waa'ee da'uu odeessitu siin qo'e. Marqaan hin qophoofne dhadhaan hin qophoofne kana dursa arguu qabdu malee. Kanaafuu har'a marqaa marqinaa dhadhaa baskinaa dhadhaallee akka kanaan kun qopheeffanneetii jirre jechuudha. Akka ajaa'ibaatti gaa. Soma jedhuuti dhumaa irra beektu. Dhumaa irra. Eengadde yeroo deemi sana guyyaa muraasatu naaf beektu akka allakkaa'u miti. Akka allakkaa'eetoo hin taane akka isaan ilaalanitti ansardameetiin jira yaa habiibooche. Mucaa urursuuf jechuudha. Mucaa dalgabaachuuf ururuu jechuuf ilaaluuf ija keessa ilaaluuf. Yeroo guyyaa muraasni waan hafee fi gara marqaa gara dhadhaatti deebinee jirra. Isiniin jedhaa egaa hunduma keessan warra kana komantii keessan baay'ee keessaniin arga. Yoomi kan koo yoomi kan keenya yoomi anuu kan jettan baay'ee jirtu waan ta'eef waan ittiin sinaa gahuu tokkoon keessanii warra ganaan agarree warra argitanis siniif haa daddabalu. Yeroo uftu haaraa taati waan ta'eef ijoolleen hin quufamtu. Innaa akkasii isiniin jedhaa. Danfuu jalqabeetii jira amma. Shunkurtii adii zinjibila. Namni shunkurtii adii bichaatti naqus jira. Namni zinjibila jaallannes jira. Ogummaan akkuma mana isaattidha. Ogummaan akkuma mana isaatti. Baala baarzaawitiidha. Eessaa uwwaa garuu kun qimamiin akkasii kun biyya keenya keessa jiramne Itoophiyaa keessatti amarrata manatti fakkaata garuu inni kan biraa chikunillee qimamii kan biraa argitan kuma kallashaadha. Gaa akkuma siniin jedhe ogummaan akka mana manaatti gara siniin jedheera. Akkuma akkasaatti hojjetata jechuudha. Ebeluun perfektiin jedhamu baay'ee ogummaa mana keessatti akkaataa isaa tole akkaataa isaa mijatetti fi akka jaallatutti hojjetan mana isaa keessatti jechuudha.
kana fakkaata garuu dhadhaan isaa argitanii qulqulluu waan ta'eefi dafeetu hoomacha fixate. Haadha biyya keenya dhufedha barsa asii seetantu asii ta'e immoo balaadhuma kaasee bitaataas miti garuu kun laal bakka hoomacha fixatee jechuun dhadhichi bishaateera jechuudha. An garuu xinnoo ishiin bisheessa amma reef qimamii waan itti naqeef qimamii faana walaa fudhatu jedheen xinnoo ishiin sochoosa. Marqaan marqamee nyaatamuufi jechuudha. Marqaa marqeen beeku garuu natti hin kolfinaan marqaa marqeen beeku. Marqaa marquun garuu maal kaalkuleeshinii maalii gaafataa miti. Hullu qadam isaanii itti naquu dhabdeera. Herreegan qabu jedhee wayyaada waaqa. Kana bishaan sanaa danfeera. Ay marqa. Qophaa'eera midhaan marqamu si qannaseen fide malee ani jechuudha. Marqa. Sochoosaa ooluu gaafataa jechuudha. Jara keenya marqaa marquun ulfaatti dhugaa. Sochoosuunsaa balaadha. Yeroo sana kaan mana akkasitti maamasa qabatanii bira ta'anii jaa. Saanuma sochoosisitti fakkaatamti warra tokko. Sochoosanii baay'ee ulfaata sanu bira distiisa gurguddaan sun namaan socho'u. Bishaan ho'aadha kuni. Xinnoo akkanatti godhanii achi hin qadaadu jechuudha. Ulaagaa qaban tartiiba wayii qaba waansa. Qophaa'ee marqaan qophaa'ee jiraan garuu kottu marqi xinnoo ishillee sochoosennaan na dhukkuba maaliin ta'a jedhee dhadhaan ufteetti bifa kanaan bareeddee jechuudha. Isa hojjetame nyaanna. Tole maal jedhu jira. Tole. Toliin jedhamu lakki. Yeroo marqaa waan ta'e wanti jedhamu. Oomishee xoorisheedha ka. Maaramii moo yaa maaramii moo maal jedhaniitu sirbii wayii jira akka aadaa Oromootti. Mixxaatti dabalu moo nga? Marqaa nyaadheen beeku. Itti dabalu? Nga. Jala ilaalaa nyaachaa deemne maal irra garuu rakkoo. Akkasuma jiru. Itti ilaala yookaan na seeti. Lama taanee jalqabne irra akkuma lama taanee hojjenne. Hin hojjenne jechuun. Akkuma lama taanee hojjenne garuu dafee naa galee wanti hojjetame sun. Haa ilaalan. Silatti namni irra mixxaamu maal jedhaman. Marqaa jala keenya irra kottaa marqaa nyaanna. Marqaa jala gawwachuun egaa beektu guyyaan isaa akka dhiyaate. Akka wal bira ga'ee afaanii funyaan akka ta'e beektu guddubbii. Akkuma isin sardamtaniituma isin maal jettanii hima gahe maal gootu kana. Sallee egaa jira marqaa waan ta'eef saalawwiis ta'e salooti sallee.
Yaa Waaqayyo galmi sifaata. Nyaata dhiyaata kana eebbisee qulqulleessi. Maqaa tokkichaa nuki. Yesus Kiristoos. Warri da'uu barbaadu qonan eebbisa. Warri da'uu barbaadan daha. Warri galuu barbaadan gala. Warri dhalchuu barbaadan dhalcha. Warri dhalchuu barbaadan. Warri carraan koo yoomii jettan sinaa qaqqabu. Hankoo yoomii warri jettan sinaa qaqqabu. Kun alamiidha waan ta'eef alamii kana arga. Carraa kana arga. Dabali isa sinii arga. Eeyyuu lakkuu barbaadanis lakkuu siniif haa kennu. Dafee ijoollee baay'ee argadha yoo jettanis akka barbaadan sadii siniif haa kennu. Waaqan namaa kenna waan ta'eef. Kana caalaa maaliirra jiru? Kana caalaa afaan eebbiste kanaan kana qammasi. Dubbachuuf markaan ni jalqabaa kun guyyaa addaati. Marqaa garuu nama gurshan jira. Yeroo marqaa nyaatanis hundi dubbatan waan ta'eef. Tin nama jedha. Hundi dubbatan waan ta'eef nyaannee kaanii walitti deebina. Xumurree maanni akka ajaa'ibaatti eegasa. Maaltu dhiisa seetan? Nyaanneetiin jirrachuudha. Garaa nyaanti sinaa eebbisu.